Akkam jirtan ilmaan Oromoo kabajamtoota keenya jaalatamtoota bakkuma jirtanitti nageenyi koo kan kabajaa fi jaalalaa isin haa ga'u jechaa ta'u guyyaa har'aa kana gama peejii Aminoo Falmataa peej jedhuun keessummaa taanee qorannoo barbaadantaa xilarraallee bagaa haftee laayivii irraallee baddeertaa mushurraan hin mul'atu moo maalinni koottumee gama peejii keenyaa kanaan hirmaadhu waan nuti gaafannullee deebis jedhanii naaf feeranii jennaan. Dhufee jira waan isaan nu gaafataniif waan isin nu gaafataniin deebisnaa waan irraa hafeen yaa'u mushurraa waa'een biraan haasa'u. Ayyee tola jettee baga nu dhufte. Harka foonii Ayyee baga nagaa dhuftanii. Hordoftoota keenya ammas gaafii deebii isaan wajjin goonu akka nu dhageeffattan isin affeerra. Mee Nasri sagantaan cidha keetii akkam ture? Atii fi hawwiin nama ajaa'ibaati. Nama seenaa qabu, seenaa ajaa'ibaa nama galmeessedha. Akka addunyaatti nama uummataaf fakkeenya ta'edha. Mee akkam ture sagantaan cidha keessanii akkam ture? Galatoomii Aminoo sagantaan cidha keenyaa baay'ee bareeda ture. Alhamdulillah wanti kamiyyuu marabbiin jalqaba qadarratti namaaf dabarsitu ta'a. Anis akkasuma marabbiin kaleessa azalitti naaf dabarsee kanatu siif mudataa kanatu siif ta'a jedhee naaf filateedha. Anis waa rabbiin naaf jaalate kamiyyuu ni jaaladha. Alhamdulillah jalqaba faaruu rabbiif galchuu barbaada. Itti aansuudhaan garuu qophiin baay'ee bareeda ture. Hanga yaadne olitti keessattuyyuu biyya ormaa kana keessatti cidha godhuu jechaan waan guddaadha beektaa waan ulfaataadha. Haalli jireenya biyya ormaa koronaa kanaan wal qabatee nama hundallee yaamtee nama hundallee dhufee hirmaatuu hin danda'u dhukkuba kanaan wal qabatee namni sodaa qaba. Gama seeraatiin illee dhiibbaan nurra gahaa jedhanii namni sodaatuu danda'a beektaa. Garuu wanti si ajaa'ibaa yoo jiraate cidha kan koo kanarratti wanti guddaan ajaa'ibaa yoo jiraate ilmaan Oromoo hedduun isaanii jechaadha. Dhukkuba kana osoo hin sodaatiin seera biyya kanaa osoo hin sodaatiin osoo waraqaa qabnaa hin qabnu jedhanii hin cinqamin dhufanii osoo an warroota ayyaamiin alatti jaalalaa fi kabajaa nu qaban qofaaf dhufanii nu biratti argamanii nu wajjin gammachuu keenya kana qooddatanii dabarsan. Kanaaf beekaa hedduu na boonsanii jiranii ilmaan Oromoo kunneen hedduu na gammachiisanii jiranii walumaa galatti inni keenya haala gaarii fi haala bareedaadhaan darbe jechuun ni danda'ama. Ayyee Nasri baay'ee guddaa galatoomi. Akkuma beekamu sagantaan cidha keetii as qofaa miti biyya Imaaraat qofaa miti Mineesotattis haala ho'aadhaan gaggeeffameera. Akkasumallee akkuma duuyetti uummanni Oromoodha kan UA keessatti argaman. Yuunaayitid Arab Imiraatii keessatti magaalaa kamiyyuu keessa jiraatan Raasalkeemaa, Dubaay, Abu Dhabii, hatta Al'een iddoo kamiyyuu bakka silaama yeroo kana keessatti walitti dhufuun rakkoo ta'e kana keessa darbanii dhufanii irratti argamanii gammachuu san sifaana qoodachuu isaaniitiif anis gama kiyyaan baay'ee galatoomaa isaan jedha. Akka Nasriitti bakka bu'ee galata guddaa galchuutiin barbaada. Akkasumallee sagantaan guyyaa dheengadda Mineesotatti gaggeeffame uummataaf ajaa'iba ta'eera. Ajaa'iba baay'ee waan namatti tolaa jechuudha. Sagantaa akkasii qopheessanii atilee as jirta biyya kana jirta. Jaalala uummanni Oromoo siif qabumee akkamitti ibsatta Nasri? Wallaahi akkana jedhee ibsuu hin danda'u. Maaliif in ulfaataa beektaa? Onni uummataa keessa seenuun baay'ee waan guddaadha. Maal hojjetteeti kan jedhu garuu of gaafatuu qabda. Waan hojjette sana beekte ammoo waan sana irratti dabaluu qabda malee sanaa gad ta'uu hin qabdu. Ustaazonni gurguddoon akka argitu san laayiviidhaan dhufanii nikaha nuuf godhanii du'aayii nuuf godhanii nu eebbisanii nu biraa deemanii. Silaa akka osoo akka anaa taate akka sadarkaa kiyyaatu taate nama ustaazota gurguddaa san wajjin laayivii dhufee isaan akka sanatti bareechanii miidiyaa isaanii irraan nikaha nu godhuu miti. Maal jedhee akkasitti himuun beeku beektaa kanaaf jaalalli isaan naaf qaban hedduu natti tola. Uummata kana keessaa baatee uummanni kun yoo si jaallate atis guyyaa takkas namni waan sitti gammadu yoo hojjette waan baay'ee namatti tolaati. Ani garuu waan hojjedhe keessaa waan xiqqoodha. Uumaa ittiin akkas namni kana hundallee narraa gammade hin beeku. Garuu jaalala uummanni naaf qabu rabbiin narraa haa tursiisu. Anas nama amaanaa natti kenname kana galmaan gahu rabbiin na haa taasisu. Yaa Nasri baay'ee galatoomi guddaa galatoomi. Onnee sabaa keessa seenuun ulfaataadha ni beekta. Akkatti seenantu jira. Hojii keettuu onnee sabaa keessa seense. Akkuma beekamu atii fi hawwiinis yeroo dheeraadhaaf sagantaan isin uummata Oromoo sagalee isin uummata Oromootiif ta'aa turtan uummata Oromoo akka isin jaallatan akka uummanni Oromoo onnee keessa isin fudhatan isin godheera.
anis kallattii makaan uummata Oromoo kan sabboontota ofii ilmaan ofii qaqqaalii kana jaallataniif galatumaan gamanumaan galata guddaa galchuufiin barbaada. Baay'ee galatoomaa bagan Oromoo ta'e bagan Oromoo ta'ee dhaladhe jedheetiin itti gammada. Maaliif ilmaan ofii gaafa sagantaa isaaniitti jaalala qabaniif ibsuun isaanii baay'ee tokko waan namatti tolaati. Akkasumallee namoonni hedduun Nasriin sargii nu affeerree cidha isaa nu affeerree maaliif nu affeeruu didee warri aadii fas jalaa qaban jiru gama tiktookiitiin gama feesbuukiitiin warri aadii jalaa qaban warri isin jalaa si dubbisanis hedduu jiru. Osoo isa dubbisnu sagantaa kana nu affeeruu didee cidha kana irratti nu affeeruu didee jedhanii warri si komatan jiru isaaniif homaadhaaf kanas. Jalqaba irratti osoo biyya keenya taatee beektaa sargii maatii faatu himata. Namatti maatii fa'aa erganii waraqaa fa'aa erganii waraqaa qofa namatti kennattee namni fuudhee waraqaa kana sii geessaa beektaa. Ka jirru biyya ormaati. Maatiin akka biyyaatitti biyyatti daggeessanii anammoo ofii kiyyaa namoota beekutti asii bilbilaan hin himaa. Lammaffaa ammoo hin beekne biyya Imaaraatii kana keessa jechaan biyya Dubaayii kana keessatti seerri isaanii baay'ee ulfaata. Waajiran taanaan namni shortaa jedhan waajiran taanaan shortaa jedhan akka malee sodaata namni beektaa. Kanaaf dhukkuba kanaan osoo jiru nama zimmi itti heerumaan gammachuu kan kee qofaaf jecha jireenya namaa balleessuu hin barbaachisu. Guyyaa kan kee bichaa nama 500 nama 1000 waliin guurtee waamtee uummata kana booda dhukkubaan qabsiisuu yookiin ammoo poolisaan qabsiistee biyya buusuu irra ati gammachuun kan keessu nama muraasa qofaaf yookiin ammoo guyyaa nama 200 itiin kee namoonni guyyaa naannoo sana turan yookiin nama 150 ta'uu danda'a. Nama hanganaa qofaan kabajjiteetumaan ilmaan Oromoo bakka jiranis sababni nuti nama muraasa gooneetiin waamicha irratti nama xiqqeessinee laayivii ammoo kallattii miidiyaalee garaagaraatiin dabarsaa fi turree fi warroota hin yaamamin bira illee nuuf haa gahuu fi akka namni illee nuun komanneef jechaadha. Dirqama dhiyaatuun qofti yookiin dirqama iddoo sana qofatti argamuun dirqamaa miti. Yaadaan wal bira jiraatudha. Nama jibbee yookiin ammoo namoota akkas jedhan maan waamin jedhanii na komatan sandee jibbee yookiin isaa waamuu barbaadu dhabee osoo hin taane jaalalaaf kabajaa isaanii qabuu fi achi waamee walii qabee dhukkubaan galaafachiisuu irra poolisiin tokko osoo dhufee walii qabee warri waraqaa qabdan taa'a warri waraqaa hin qabne deemaa biyya galaa osoo jedhanii uummata kana miidhaan gammachuu kiyya sun deebi'ee gaddatti jijjiira. Sababa kanaaf warroonni UA keessa jirtan namoota hedduu isin yaamuu dhabee gaggabaabsee namoota muraasa qofa waamnee qophii sana akka sanatti bareechisnee kan dabarsineef malee osoo akka jaalalaati osoo akka kabajaati wanti maqaa Oromoo himatu tokkicha Imaaraata keessatti hin hafuu ture. Kanaaf deebiin kan koo isinumaaf yaadeetii waan jedhudha. Hedduu galatoomi Nasrii hordoftoonni keenyas deebiin waan deebi'eef natti fakkaata. Akkasumallee namni tokko fakkeenyaaf Oromoon bal'aadha, Oromoon baay'eedha, Oromoon hedduudha. Biyya ambaa kana keessatti miti osoo biyyatti waan gaggeessan taate waliin gahuu hin danda'ani. Haa ta'u immoo namni tokko Oromoo bakka bu'ee bakka sanatti dhiyaata yoo ta'e hunda isaa warraaf illee bakka bu'uu danda'a. Hundinuu warraaf illee gammachuu isaa karaa laayiviitiin onlaayinaan hordofaa ooleera irraa qooddateera jennee abdii irraa qabna. Warri tasa ta'ee itti dhiyaatanillee naannoo magaalaa sargiin kun itti gaggeeffamee irratti dhiyaatanii haftanillee kallattiimaan deebiseera Nasriin. Tariitii fageenya irra osoo hin jirre dhiyeenya irra osoo jirru akkamitti warri jettanii yaaddisoo jiraate gamanumaan nuuf folchaasiniin jedha hamma danda'ameen namni kamiyyuu jechuudha. Namni tokko nama hunda waliin gahuu waan hin dandeenyeef yaadni nama tokko nama hunda bakka tokkotti waan haganaa gochuu danda'a waan hin dandeenyeef nama hanga danda'u nama haga dawwalee fi dhiyaachuu danda'u seerri biyya kanaallee ammoo eeyyamuu fi nama dhibba qofa eeyyamaayyuu seerri jechaadha. Seerri biyya kanaa kan amma bahee jiru dhukkuba koronaatiin wal qabatee iddoo haflaa yookiin cidha waan garaagaraa yoo qabaatan nama dhibba takka qofa seerri biyya kanaa kaayyama. Sanaa ol seeraan alaa. Kan keenya garuu sanaa ol ture jechaadha. Nama dhibba lama waan akka dhiyaate. Kanaafuu Nasri hedduu galatoomii warri dhufes warri hin dhufnes hundi keessan gammachuu kana qooddattaniirtu jennee abdiirraa qabna. Warri yaada qabdan yaada keessan karaa keessaatiin nu barreessaa isin jecha. Ammas gaafii yoo jiraate gaafii gaafatta yoo jiraate isin affeerraa ani gaafii kiyya Nasrii irraa fixadheera. Sagantaa boortii immoo yeroo xiqqoodhaaf itti fufna. Muuziqaa affeerramoo sagantaa waan biraa
sagantaa waan biraa wanti nu ergaan dabarsinuufi an wanti ergaan guddaan dabarsuuf barbaadu ijoollee kan keenya yaa sagantaaleen sagantaa bohaartiiti jennee jirra. Dhimma waa'ee siyaasaatii miti, dhimma waa'ee biraatii miti, waa'ee micidha dabarsineerra. Isinis jaaloodha. Amma miidiyaa taateef malee kan akkasitti haasa'aa jirru. Wanti misirraa ergaan dabarsuuf barbaadu ijoollee keenya fuudhaa jechuudha barbaadu. Ayyee. Yaada gaariidhaanis tarmatti dabala. Kiyyallee itti dhiyaattanii inshaallah torbee booda akkas yookaan bulii 15 booda. Bulii 15 booda wacii lama hin dandeenyu. Achi jira. Sinti qoonurraa olaanurraa tura. Ayyee. Akkanumallee hordoftoonni keenyallee warri nu hordofaa jirtanillee warri fuudhin fuudhaatii cidha nu affeeraa. Warri fuutan immoo fuutan silaa irra deebitanii sirreessaa jechuun ni ulfaata. Warri fuudhin fuudhaatii cidha nu affeeraa jedhaa Nasrii asumaan dhaammateera. Achumatti guyyaa sanillee namoota hedduutu. Maaliif namni jedhu jiraatu danda'eeyyan? Maaliif Nasrii fuudhin hin jettee namni jedhu jiraate? Maal jedhanii? Mi'aa maalii kan madaldamee argitu beekaa jedhan. Mi'aa fuudhaa. Salmaatu warri nu bira jirtan nu sirreessaa. Mammaaksalee daagannee irraa biyya baati jedhu. Dhugamaanuu mi'aa tidaarii yookiin ammoo fuudhaaf heerumaa kana nama argatu beekaa. Maaliif? Akkuma gada kaasan qoosaa tokko fuudhuun walakkaa imaanaati jennaan namichi ammoo iyyuu an lama fuudhee maa imaana ittiin guuttanne iyyuu jedhe. Takkitti fuudhee egaa walakkaa imaanaa taatee lama godhadhee imaanni maa dhibbanaan guunnee jedhe. Garuu isin afurillee fuudhu walakkaa imaanaati. Arsiin afurillee fuudhu shanillee fuudhu walakkaa imaanaati malee dirqama dubartii baay'isuudhaa miti. Haa taatu malee ani walakkaa imaanaa yoo qara qabaadhe. Amma asirratti ilaal waan jedhan asirratti dhiira qofaaf dhaamsa dabarsitaa Nasrii kan jedhullee jira. Dhaafuudhaa fi heerumni wal qabata kaa shamaraaf illee itti aansuu jedhama malee xumurre. Ishi koomantii keessanii fudhannaa fuudhuun walakkaa imaanaati yoo jedhan hanqara amala laal. Tasgabbaahaa yoo ta'u taate dhugaa dubbatu amala akkasii yoo qabdu taate haqa hojjetu amala akkasii yoo qabdu taate waanuma kamirrattuu obsa yoo qabdu taate irraa yoo fuudhatti dabalatte ammoo iyyuu imaanni keetu ol siiqe jechaadha. Kanaaf imaanni keessaan ol isin haasiqu. Namni qalbii qabu yoo fuudhe mataa isaa qaqqabataa, ija isaa qaqqabataa, maallaqa ofiillee waan dalagu hin qabataa, bakka hin taane oolu, nama hin taane waliin hin oolu, hiriyoota hin taane kana duroo qabataa irraa fagaataa. Fuuti erga fuudhee haadha manaa qaba jedhan bakka kanaatti yoo namni arge maal naan jedha jedhanii yeroo dura bakka barbaadde ooluu dandeetta nama feete waliin ooluu dandeetta akka feete ta'uu dandeetta. Gaafa fuuterraa garuu maal naan jedha osoo asin namni na arge maal naan jedha haadha manaa dhiisee yookiin osoo haadha manaa qabu bakka kanaatti maal goota iddoo akkanaa maal godhaadha kanaan jedhan jettee amala akkasiyyuu dhiistee bakka gaarii deemuu dandeetta jechuudha. Nama gaarii saayibuu dandeetta. Kanaaf fuudhaa walakkaa imaanaa dabaladhaa. Imaana walakkaan taa'uurra taqara qabda waliin dhibba isinii guutti akka namichi jedhatan jaartii afur fuudhu osoo hin taane takkitti fuudhaa imaana keessa olsiifadhaa isiniin jedha. Itti aansuudhaan ammoo ijoollee shamaraatiif heerumaa isinillee. Maaliif yoo jettan heerumuun waan gaariidha. Tokkoffaa umrii fi ijoollummaatiif jechaadha. Tidaaruudha gizee nama lamaafuu fuudhaa keessillee nama lamaafuu. Dhiirri akkasaan yoo naa jijjiirellee beektaa waan rakkoon qabu ilmee kana waliin dhiibellee ima fuudha inni akka ta'ullee ta'u ka dhiiraa rakkoon qabu. Shamarran ta'e garuu ijoollummaan jecha akkuma jaartii biyyaa sana osuma colluftanii akkanatti qaxalee isaatanii jirtan osoo qalamiin isinirraa hin badin dafaatiin karaa qabadhaa. Akkas wayyaa maaliif yoo jettani keessattuu biyya arabaa kana keessa isma dhugaa miinuu qalbii malee jechaadha. Biyya arabaa kana keessa ijoolleen jirtu beektaa ifaa jimmaan kun bichaan bifa isaanii hin nyaata. Wacni ganamaa galgala madaamiin itti iyyitu kun arrabni namni arrabsu kun ganama irriba ofii quuftee hin kaatu isii irriba gaarii keessa jirtu deemi yoonaa jedhanii yeroo gatteettee dhiqattu ka qabdu ijoolleen muraasa kaala dalagan malee ijoolleen keessattuu mana arabaa dalagan akka araboonni godhan ta'a. Osoma ifaajju kama fuulli isii kunii fi qaamni isii nyaatamee dhumate argiti. Osoma ifaajji isii keessa jirtu umriin hin deema. Barana gala bara dhufu gala barana heeruma bara dhufu heeruma qoomee hin laalladhaa jechuun gadi baatee dhiira argitee hin laalladhu yookiin kan namni arguuf isiidhaaf ta'uu fi dhabuu danda'a. Sababa kanaaf osoma jettu har'a bor osoo jettu ifaajima ormaatti osoo ifaajju bifti isii nyaatamee xumurama jechaadha. Qaamni isii yaadumaan osoo isiin ofirratti hin beekin miidhaan irra gahuu ni danda'a. Achi biratti ammoo dhiironni yeroo ammaa kun filannoo baay'isuu danda'anii maal jedhuu danda'anii namni rabbiin sodaatu namni dubartii
rabbiif jecha yookiin ammoo waa wayii qofa laalee waa wayii irraa of qabee fedhuu fi nafsiyaan tuni waan maraa'uma guutuu naa kenna isiin jedhuu dandeetti. Ati ammoo waan nafsiyaan tun yaaddu hunda kennuuf hin dandeettu. Waan muraasa wayii namni ilaalee rabbiif jecha of kennee namni fuudha ammoo nama muraasa. As naqabaa achi naqabaa jedhaa dhiirillee isiillee ta'ibaa jedhaa mana namaatitti miidhamtee jidduu kanatti ammoo iyyuu umriin isii yookiin yeroon heerumaa sun irraa dabruu ni danda'a. Kanaaf dafaatiin yoorumaan osoo hin darbin osoo aduun hin dhiin itti qaroomadha isaaniin jedha. Dubbii namatti mammalee namatti ni dhanii. Hedduu galatoomne illee asirra waan tokkoon dabalaaf. Waan tokkoon dabalaaf. Akkuma ta'etti fakkeenyaaf isaan irra caalaan warri biyyaa bahanidha. Warri biyyaa bahanii biyyoota garaagaraa keessa jiranii hojiidhaaf jedhanii waan biyyaa bahaniif tariitii haalli isaan nama wal arganii carraa heerumaa argatan dhiphaa baay'ee salphaadha. Sababa kanaaf irra caalatti akkuma jecha hayyoota tokko tokko shamarran waan ofii jaalatte osoo hin taane waan isii jaalatetti osoo heerumte kan jedhu tokko jira beekte. Akkuma san fakkeenyaaf abbootiin isaanii nama wayii arganii fi yoo isaan nama wayii arganii fi nama kanatti heerumsiisuu barbaadan lakka inni arginu hin jaalanne ofii kiyyaa jedhanii diduu osoo hin taane carraan abbaan isaanii maatiin isaanii argee sanitti illee osoo fayyadamne jedhee dhaamsa kana dabarsuu barbaada. Dubbii ammateetti sana osoo hin badin ijoollee shamarran fayyada waan ta'eef dhugaa dubbatuudhaaf wallaahi shamarran jechaadha osoo dhiira isaan jaalatutti heerumanii baay'ee isaan fayyada. Dhiira isin jaalatu yoo argitan ittiin sabinaa guyyaa takka illee dhugungurtanii dhiirri wayii dhugamaan qormaattanii isin jaaladha isiniin jedhe taanaan tasumallee dhugungurtanii carraa sana ofirra dabarsinaa. Dhiira jaalattan garuu jaalanne jettanii jalan badinaa wajjin. Dhiirri yoo jaalatan namarratti wantaa jedhuu danda'a namarratti maal jedhuu danda'a. Cinqii baay'isuu danda'a. Dhiira isin jaalatu yoo argitan garuu waan kamiyyuu yoo deeme argatuu ni dandeettanii. Dhiirri isin jaalatu wayii garuu yeroo sanitti yeroo inni si jaaladhee jaalala kee ofii isin ibsutti yoo ittiin fayyadamnee booda garuu yeroo ati jaalalli isaa sun siif galee maal jettutti isa deebitee argatu. Dhiiraan jaaladhoo jettee jala deemte immoo dhiirri jaalatan baay'ee gagalmaan nama ga'u hin jiru. Dhiironni baay'een kan namni jaalatu kan shamarran jala deemtu kama karaa irra hambisu argita. Kamisiin jaalaluma jaalalaaf qofa jaalatu sanuu inni immoo akka wanta biraatitti ilaalee yeroo itti boonu yeroo itti taphatudha. Kanaaf walumaa gala ergaan har'aaf an qabuu fi kana fakkaataa asumaan ergaa geettu mura dhiqee aminoo yaada xumuraa dabarsitu. Ergaan kan koo tokko peejii aminoo falmataa kun peejii saayiba kiyyaati. Peejii ittiin sagalee isinii ta'udha. Kanaaf laayik godhaa fi ammallee deebi'aa fooloo godhaa fi sheer illee godhaa. Peejii aminoo kana guddisaa fi anis kanaaf guyyaa har'aa kana affeeramee gama isaatitti dhufee affeerraa inni naa godhe qeebalee taa'ee istuudiyoo isaa bakka inni yeroo hunda taa'ee kan sagalee Oromootti ta'utti bakka inni taa'ee laayiviitti dabarsutti waliin dhiyaadhee isa wajjin laayivii kana yookiin ammoo gaafiif deebii inni naa godhe kana isiniif deebisee jira. Kanaaf yeroo biraatis kallattii peejii isaa kanaatiin yeroo inni isiniif dhiyaatu sheer gochuudhaan peejii isaa kana akka guddistanii fi jajjabeessitanii isiniin jira. Waan na dhageeffattaniif galatooma. Yeroo biraa immoo bal'inaan gama peejii kiyyaatiin dhufee gaafii isin na gaafattan hunda isaa kan isinii deebisuu fi waan hundaayyuu kan wajjin taphannu ta'a. Galatooma turtii gaarii. Hedduu galatoomi Nasrii asumaanis gaggeessaa. Galatooma jaaloo isinillee nu affeeruu keessaniif turtii gaarii ergaa qabdan dabarfadha. Kabajamtoota hordoftoota keenya sagantaan turtii keenya kana fakkaata. Nasrii Aanolee faana sagantaan turtii keenya kana fakkaata. Nasriin uummata Oromootiif waan baay'ee dabarsee dheetii yaada. Nasriin uummata Oromootiif barnoota baay'ee dabarsee dheetii yaada. Kallattii hundaanuu jechuudha. Namoonni yeroo dhiyoo keessatti yeroo baay'ee waan baay'ee itti duulaatiin turanii yeroo namoonni itti duulan kanas waan takka osoo hin dhagahin achi gurra takka osoo hin kennin barumsa ta'ee nama hedduuf akka isin ilaaltan kanatti akka isin ilaaltan kanatti akka ilaalanii irraa waa baratan tokko ta'ee mul'isee jira jechuudha. Kanaafuu hundi keenya osoo nama akkanaa taane warri dhiiraatis warri shamaraatis mee obsi maal akka fakkaatuu fi gara bal'inni sammuu bal'inni maal akka fakkaatu hangam akka uummata nama jaalachiisu hangam akka uummata Oromoo bira jaalala guddaa argatan kana otoo Nasrii irraa barannee kan jedhu dhaamsa kiyya kan xumuraati. Hordoftoota keenya jaalatamuuf kabajamoo uummanni Oromoo hundi ilmaan keessan jaallattanii bifa kanaan akkanatti sagantaa isaa bareechuu keessaniif gamanumaan
galatoomaa isiniin jedha anallee waan natti waan na ilaallatuuf jechuudha galatoomaa isiniin jechuu barbaada waan nu dhageeffattaniif hanga ammaan faana turtaniif ulfaadhaa horaa bulaa galanni keenya guddaadha isiniin jedha oolmaa gaarii.